If you have these things in a Obboleeyyan koo positive, akkam you are a nagaa successful fayyaa man. keessanii jechaan guyyaa har'aa seenaa ajaa'ibaa fi bareedaa tokkoon isinii hima. Hamma dhumaatti yoo na wajjin turtan akka waa irraa baratan shakkii hin qabu. Seenichis namticha tokkotu gaaf tokko cidhaaf waamama. Waraqaan cidhaa itti kennama. Ergasii booda adeemsa booda guyyaan cidhaa ga'e. Guyyaan cidhaa ga'ennaan namtichi waraqaan itti kenname sun hin irraanfate. Dalagaa deemee bakka dalagaatitti yaadate. Ergasii booda maal ta'e? Osoo manatti hin galin achumarraan bakka cidhaa san deema. Gaaf kana cidha zamana kanaa hundi keenya ni beeknaa miire. Minishaatu jira. Minishaan haala uffannaa isaa laaltee hin seentu jeequmsaaf dhufte jettee dhoorgiti. Gaaf kana namtichi kun waraqaa kan itti mul'isa. Hin didan. Inuma dhageeffatuu didan. Namtichi kunis baay'ee aare. Ergasii booda ofirra deebi'ee maal godhee? Cidhaaf waamameera waan ta'eef galee uffata isaa uffatee dhufe. Suufii haala barbaachisaa ta'een uffatee dhufe. Ergasii booda yeroo inni dhufu jarri qara waraqaa itti mul'isnaan dhoorgan suni jalaa guran. Innis hin seene. Erga seenee booda ammoo maallaqa kennee ergasii booda taa'e. Achi booda wanti ta'ame nyaata fidaniif. Wanni achi booda ta'ame baay'ee garaa waan isin nyaatu. Namtichi kun nyaata isaan fidaniif kana suuficha uffatee dhufeen sana diba. Namni hundi baay'ee rifatee hundi isaanii namticha kana marsuu eegalan. Ergasii booda namticha namoonni marsanii argaman kun gaafatan maal taatee jedhaniin. Namtichi maal jedhe beektaa? Kan kabajame ana osoo hin taane suuficha kanaa jedheen. So, obboleeyyan kiyya maal jechuu barbaadeeti? Nama haala uffannaa yookaan maateriyaala inni qabuun hin madaalin. Nama kan madaaluu qabdu namummaa isaati. Kanaaf hundi keenya seenicha kanarraa waan gaarii akka barat shakkii hin qabu. Yoo isinitti tole ammoo like, share gochuu hin dagatina. Waan yeroo keessan naa kennitanii hamma dhumaatti waan na dhageeffattaniif guddaa isaa galatooma. Ulfaadhaa.